mootummaan keenya paartii badhaadhinaatiin hundaa'e akkuma maqaa isaa badhaadhina hunda galeessa mirkaneessuudhaaf hujiilee ammaa qofa osoo hin ta'in hujii dhaloota ammaa osoo hin ta'in hujii dhaloota boruuf ta'u hojjechuuf karoora gurguddaa qabatee karoorota kana keessaa hujiin misooma sululaa isa tokko. Hujiin misooma sululaa ummanni godina Harargee lixaatiif hujii idileedha. Arra akka naannootti baniinsi haa godhamuu malee ummanni godina Harargee lixaa hujii idilee godhatee erga hujii kana hojjechuu eegalee bubbulee jira. Hujiin misooma sululaa ummata godina Harargee lixaatiif jiruu fi jireenya isaati. Jijjiiramuu kan dandeenyu, hiyyummaa seenaa gochuu kan dandeenyu, lafa qabnu biyya misoomtuu dhalootaa dabarsuu kan dandeenyu, lafa teenya sirritti hujii misooma sululaa fiizikaalaan yoo irratti hojjenne qofa. Yoo kana gochuu baanne hiyyummaa seenaa gochuu hin dandeenyu. Hiyyummaa seenaa gochuudhaaf ummanni aanaa gubbaa qorichaa miira abbaa biyyummaatiin daagni isinarra sululli asirratti hojjechaa turtan dhugaa dubbachuudhaaf kan mahandisni hojjete, kan maashinni hojjete fakkaata. Ummata kanaaf galataa fi ulfina guddaatu isiniin mala waan ta'eef ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma biyyaa fi biyyoo abbaatu eeggata akkuma jaan sirritti agarsiistanii jirtan hujii fakkeessutii miti hojjettan miira abbaa biyyummaatiin hojjechaa jirtan miira xiiqii hiyyummaa keessaa bahuutiin badhaadhinaan jijjiirama kana fudhattanii ummata mootummaa cinaa dhaabbattanii of jijjiirtanii biyya teessan ta'itti dhiigdan ta'itti huftan tana jijjiiruudhaaf murannoo isin qabdan daagni kun ragaa isinii bahaa waan ta'eef ammallee irra deebi'ee maqaa bulchiinsa godina Harargee lixaatiin galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada. Hojii akka naannoo keenyaatti labsinu kana keessatti ummanni Harargee seenaa qaba, maqaa qaba. Fakkeenyummaa guddaa naannoo keenya qofaaf utuu hin taane biyya keenyaaf muuxannoo bal'aadha kan inni daddabarsaa ture. Akka biiroo qonnaattis ummata Harargeetiif keessattuu hojiin kun har'a kan labsame duraanis waggoottan darban kan hojjetaa turre akka biyyaatti guutuu biyyaatti bifa adda ta'een naannoo keenya keessattis hojiin babal'aan hojjetameera. Hojiin keessattuu gosa hojii hundaan Harargee keessatti hojjetamu. Harargee qofaaf utuu hin taane, Oromiyaa qofaaf utuu hin taane biyya keenyaatiifis fakkeenya guddaadha kan isin hojjettan. Hojiin isin hojjettanis jijjiirama guddaa fide bu'aa sanarraa bifa adda ta'een milkaa'ina guddaa Harargee keessatti finne akka biiroo qonnaatti sana babal'isaa jirra waan ta'eedhaaf ga'een keessan guddaadha. Fakkeenyummaan keessan guddaadha. Hojii misooma sululaatii fi kunuunsa qabeenya uumamaa keessatti isin barsiisota Oromiyaa qofa utuu hin taane barsiisota Itoophiyaati. Nutis akka biiroo qonnaatti galata guddaaf jaalala guddaa isinii qabnu maqaa biirootiin isinii ibsuun barbaada. Nu jabaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Hojii misooma sululaatiif qabeenya uumamaa keessatti waan gurguddoo lamadha kan hojjennu. Inni tokko bona irratti kan hojjennu hojii misooma sululaa fi biqiltuu kan duraan dhaabbatee jiru kunuunsuu irratti hojii hojjenna. Inni lammaffaan yeroo gannaa kan hojjennu biqiltuu dhaabuudha wajjin wal qabatee waan jiru irratti waan bal'aadha kan hojjetamu. Akka naannoo keenyaatti hojiin hadha guutuu Oromiyaa keessatti labsaa jirru kun sululoota akka naannoo keenyaatti godinoota adda addaarraa adda bahan 6,465 keessatti lafa hektaara miliyoona 3.2 ol misoomsuudhaaf akka biirootti karoorfatameeti kan inni hojjetamaa jiru. Hojii kana kan hojjennu baatii 2 yookiin guyyoota 60 fi guyyoota 60 kana keessatti waan karoorfatame sila bulchaan illee ka'aanaatti kaasaa jiru. Sanaa ol hojii qabatamaa ta'ee fi fakkeenyummaa qabu akka aanaa kanaattis akka Harargee lixaattis akka hojjettan akka biiroo qonnaatti abdii guddaadha kan nuti isinirraa qabnu. Gubbaan qorichaa hojii misooma sululaadhaa waggaa kanaas araddoota 22 irratti guyyaa har'aan tanaa saaqaa waan jirtuuf araddaa 22 keessaa araddaan har'aan tana keessatti argamnu kun araddaa haroo barreessaati. Araddaa haroo barreessaa keessattis daagotaa fi sulula kana keessatti istiraakcharoota adda addaadhaa hojjechuudhaaf hektaara 8,850 akka aanaatti hojjennu keessaa isa tokko akka ta'e ni hubatama.
Kanumatti aansuudhaan hektaara kana keessatti immoo hojjechuudhaaf kan karoorfanne kiiloomeetira 4,875 hektaraachoroota immoo jiidha qusatan 78,698 iddoo tuttuqaarraa daangeessan immoo hektaara 1,759 as keessatti hojjechuudhaaf bara kana immoo bifa adda ta'een bara badhaadhinaa kana keessa hojii misooma sululaanii hojjenna jennee qabannee jira. Akkasuma immoo bara kana biqiltuu boolla kana keessatti dhaabuudhaaf qopheeffanne karoorri keenya miiliyoona 27 akka ta'e akka godina Harargee lixaatti Saanaan Gubbaa Qorichaadha. Hojii misooma sululaatiin ni beekama waan ta'eef asitti hojjechuudhaaf hojii kana hundaa'u uummanni keenya immoo dhiiraa fi dubaraan akkasuma immoo xiqqaa fi guddaadhaan raayyaan keenya gurmaa'insa keenyaan qindaa'ee hojii kana guyyaa har'aan tana saaqee jira. Gubbaan Qorichaadhaa lafa tabbarra jirtu waan ta'eef yoo misooma sululaadhaa hojjechuu baate hojii hundaa'u hojjechuun akka hin danda'amne uummanni keenya itti amanee waan jiruuf bara 2014 irraa kaasee hanga bara 2015tti hojii kana bifa adda ta'een akkuma amma ijji nama agartu kana hojjechaa kan jiru.